jaalalti Oromoon agarsiiftee namni deemu natti jigee natti kufee si jaalannaa si kabajinaa jedhan sanniin na quufse. Quufee kanumaanu quufee wallaahi waan biraatuun barbaadu eegi jaalalti Oromoo qabe aganu. Baay'ee namatti tola. Gaafa ni dhaga'u koonsartii Irreechaa irrattis hirmaachuudhaaf carraa argattee turte suuraa irrattis akkuma jedhame shamarran iyyuu si galasi lakkisuuf barbaadan turre jechuu dhageen ture. Sirriidha wantichi? Sirrii. Namni hedduun abboo deebii koonsartii guddoo godhii asitti Adaamma bakka Oromoon jirtu hundaayyuu deemi. Koonsartii godhii jechuun diraamaa nam kofalchiisii nama taphachiisii naan jedhan. Ammoo diqqoo silaa gad afee ture. Waan kana godhu fedha ammoo boyya xiqqoo sargi wayii qaba. Intala tokko jaaladhe amma torbaan lamaan booda boyya gadi fuudha. Amma ya fuudhaa ka'e fuudhu fedha. Fuudhuuf jetta? Fuudhu fedha amma deemee deebi'ee waan kana cufan godha. Kanaaf shamarran warri kaleessa si rakkisaa turan abdii kutadhaa jechaa jirta. Abdiin kutatu. Fuudhuuf jetta Kamal. Moonni. Amma waan isi tawayillee diqqoo yaa argee guddoo bareeddi. Ammoo afuriin fuudha. Afur. Amma tokkoffaa jalqabee lammaffaa sadaffaa afuraffaa in deebisa rakkoota abdiin kutatinaa jedha.